اركفون كم كويس سركنا قالت تسا بيارا وان باين تركسيستا توكوفاي سبورتين فيا كيستي قودا غدا قبا نولن غفتشيسو قودا غدا قبا even انما بريدا قباچون ان فيا بوليس قباچون يجو سمو كينياف نغا غدانو كينا افتمنو مانو كينا وانتيفي سرا زلقمنا ايغا وانتو تغراغرا كاسنا جديرا ميدغنا قامارا بودي بيلدينغ ران زلقمنا غما فياتين سبورتيني بيوان باي درسنيا كفرات سنف چرانو كينا اوغيسوني فياس كانما نغرسو انتيفي ام باي كاسنا غا يرو توكو توكو نموني سبورتيني كوني درغغيسا قفادا كان درغغيتي قفادا نمي غدان سبورتيني اولدي دا ميلا كينيا نجچيس نارا اركا كينيا نجچيس نا obviously سمو كينيا نجچيس نا غافا كرساسو غونو اكو مساينسين اما كان هارفارد يونيفرسيتي قرانون اما برخما لا بيدي دمشن ياكجدوت غافا ريزيستانس كرساس كين وانت كونو چينكو تو غافا جنو وانت جرامدي غافا كرساسو غوتو كوبي بايتو سين نيرف سيستمين غافا ارغوف غرسامو وان ارغوف غافا كان غونو برين فانكشن يوكين برين سيلي غرام مليونو لاكامن اومو دندنيا كانچون ያዶ ጋራጋራራ ኦፍ ሰልቂሱራ ኦፍ ጂቢሳራ ኦፍ ተማሙና ገዲቡ አራ ኦፍ ተማሙና ወርካሱ ደንደኛስ ጋምራትን ሞ ገመቹስ ቀባ አን ስፖርት ደለጉ ገመቹ ቀባ ኦፍ ተማሙና ሳ ጉዳዳ ዲሲፕሊን ዲዳስ ናሙሰ ቀባ ናሙሰ ጋሪ ቀባ ready dan atau atmar mayo ready ana mo yaro munda ready tole gamma kan iran jonnu kan shamaran jonnu kan nama guddan jonnu kan daiman jonnu hunduma tisena sporti gosa gara gara jonnarra obviously fati gugo kamti dandenya qama kenya boca sabarecha kamti dandenya wanjeru ambaye sinif kasta dawatu kenya ga kopi fayetnya kenya guyarra gymnastic irratti da haga tamratti warran fanu butan hubannu gudda arratini argattu sportif qama kesan qopesa kopi kenya waliin mero gari tase ashata hip thrust dama especially pelvic kicking qama kenya nanno kanafi intesuma kenya ka jaru especially digortota recommended dama nanno kana jira عشان يتشس بوليتين كده كتساوي جارتي يسرش شيء so بترست ترى ما ماشيين كن كوت كانت الكفرة ديكر أين أنا هنا بق بريس قدام نايس بسرت push nice go بس push nice push أفر مش هذا بل nice أراد بتشا nice conjure push 2 1 more put in push nice hold push قفا قد يبت سوت أقول قفا قد يبت سوت nice كلام سادي أفريقيا راديرا ميلا موري كلام سادي أفريقيا akka kanatti dhanna keenya ofii keenya jaaruutu dandeenyu maslii keenya jaaruutu dandeenyu sarjarii bira deemuun barbaachisaa miti side effect kan hin qabne ispoortii amma dubartoonni baay'ee gaaffii isaanii beektaa garaan daa'ima qabatee stretch mark godhe sun isa kana duubatti deebi'uu rakkisa beektaa garuu aan maamilan qaba kilaayentii koo taate ji'oo san sadan keessatti deessee ji'a tokko booda amma ji'a afurii
amma ijoollee sadii qabdi garuu maashinii irra olmoo daqiiqaa 40 ariitiidhaan fiigdi mudhii ishii baay'ee qallaadha nama deeroo fakkaatu kalarii isiitu sabab isaallee namni ispoortii dalagu dirqama dhugaatii dhiisuu qaba dirqama araada suusii garaagaraa dhiisuu qaba dirqama immoo like consistency proteinii nyaatu qaba waan akka hanqaaquu handaaqqoo qurxummii foon diimaa aannan warra kana nyaachuu qaba namni gaafa proteinii gahaa nyaatu vitaaminii gahaa waan argatuuf qeensi isaa fuulli isaa finniisa garaagaraa irraa anuyyuu hin qabu soo kiliir ta'a qaamni isaa qaama jabaas midhaagaas horachuu dandeenya jechuudha kana fakkaata. Psychologically's physically's obviously waan ispoortii irraa argannu iddoo biraa irraa argannu ispoortiin psychological affectidha namni ispoortii dalagu nama tokko meeshin nan gootu namna ispoortii dalagu akka nafa ajjeesee yookiin funyoodhaan ifiidha sabab isaallee akka saayinsii jedhutti namni ispoortii dalagu gammachuu gahaa qaba gama biraatiin immoo social life beeka nama dafee walii gala hin kolfaan taphata naamusa gaarii qabaachuudha iyyan hawaasummaa irratti gaariidha naamusa gaariis qaba hariiroo qaba amanamaadha like nama ofi dhaga'u miti wanta godhamu qabu nama godhudha baay'ee discipline jechuun naamusa gaarii jechuun wanta ta'uu qabu taaksii yookiin gahee nuu kennama san galmaan ga'uudha waan ta'eef adda dabbarameera adda mudiin kun sirriin jiruudha waa hafnu miti wanta godhamu qabu hojjetamuudha kan fakkaata. Mee amma hojjaan koo yookiin dheerinni koo meetirii tokkoo fi seentimeetirii 63 dhaan. Ulfaatinni koo immoo kiiloo 65. Wal madaala? Ashee kiiloon 65? Hojjaan koo immoo meetirii tokkoo fi seentimeetirii 63 haga 64. Baay'ee wal madaala. Sabab isaallee akka nuti body mass index yookiin dhaabbii fi hojjaa keenya ulfaatinni keenya body mass indexiidhaan wal madaaluu qaba. Tole body mass index sun maal? Body mass index kun BMI kun calculator yookiin dhaabbii qaama namaa 25 dhiiraa fi isin immoo 823 dhiiraa fi immoo 22 jalqabee amma 25ti. So fakkeenyaaf amma akkanatti himtetti daataa keetitti hundaa'ee ati kiiloo 65 dhaabbiin kee immoo meetira tokko tuqaa 65 jechuudha. So kiiloo lama sirriin jirtu jechuudha. Nan darbee moo nan darbite. So feerii ta'uu qaba. Dhaabbiin keenyaaf ulfaatinni keenya wal madaala ta'uu qaba. Ta'uu baannaan overweight ta'a. Yommuu dhaabbiin keenyas xiqqaate, dhaabbiin kee guddate, kiiloon kee xiqqaate illee underweight ta'a jechuudha. Garuu nama ispoortii hojii dalaguuf immoo rakkoo hin qabu. Guddannaanis overweight ta'a. Xiqqaannis underweight. Garuu waan beekuu qabdan namni ispoortii dalagu anamma kiiloomeetira 81 garuu kiiloon kiyya gaafa balkiirra jiru dorgommiidhaaf amma shiiru 95nis 8 guuteera garuu fiigicha kiiloomeetira baay'ee fiiga. Anamma akka nama saartifarii tokkotti afaan guutadhe kan dubbadhu qaama jechuun 80% kichinii keessa manatti waan nyaannu imagine asitti dafqaa duutee bakka si ajjeese hojjechiise kaaloorii 300 naa gubdee baate gurshaa 2-3 hin deebisuu dandeessa beektaa miti. Nyaata tokko maankaa isa 8 yeroo 4 akkana fadda balatte kaaloorii 300 guutuu hin dandeessaati. Buskutiin tokko kaaloorii 500 keessaa qaba. Vaanilaan tokko. Nyaata keenya eeggannu taanaan yoomillee qaama sheepii ta'e hin barbaadin. 185 nyaata 15 immoo amma 10tti exercise ispoortiin fayyaadha. Isnaata body building qaama ijaaruu miti cooma gubuu miti ispoortiin fayyaadha bakka. Takalama sadi afure maratoni katamuri takalama sadi afure mirga gori bita gor kama if o isa sosoha shafisa. So gaaffii kee irratti hundoofne maal na jette gadaamessa gad bu'anuuf specially waan jetteef exercise lamas agarsiisa. Tole. Baay'ee kaasuu hin dandeenye garuu exercise lama. So Nantaa kanarra gosoota lamaffaan as qabannaa. Yo? Tole. Kun amma inni kun dhageessa miti? Inni kun gadaamessa dubartoota dhalanii stretch dahanii jechuudha. Stretch marking gadaa isaanii gaafa akkas bahu. Yoo stretch isaan godha waan ta'eef yeroo baay'ee gaafa isaan bira dhufan warqoota isaan deebisa keessaa akka uumatti bakka isaan deebisa keessaa tokkoffaan exercise kana kan inni sitti agarsiisaa jiru kana lammaffaan immoo nyaata pirootiinii nyaata gahaadha. Hin baay'atus hin xiqqaatus kiiloo keetiin body mass indexidhaan qoratame kan si kennamedha. Nyaati kiyyaaf kan isaa ka eenyuu waliin argu garagara. So kiiloo keetiin umurii keetiin si kennama isa nyaattachuudha. Exercise kana akka nama gaara bahaa jiru mo'intaan kilaamp jedhama. Nagarsiisa.
miila keenya oppiin goone sirriitti addaaktir garaa keenya cimsu jechuudhaaf miila keenya foormii kanaan goone hin ciisnaa deebinee kaan miilli kaa'uun qabu so murgitee isa kana dalagna jechuudha kottu amma ciisi hamma jilba keetii kana qofa kottu hamma asii qofa kottu harka keetii gara duubaa qatti godha harka keetii gara duubaa qatti hin cabin harka keetii hadiriiru amma masii kottu amma masii nice kottu hin kaa'in miilli hin kaa'in nice miilli hin kaa'in nice nice kottu sirriitti ol jedhe sirriitti nice tokki nice tokki so amma kottu na tokki na bira kottu kottu na tokki harka kottu nice kottu nice kottu lama dabal nice nice lama Dhumaadhaa kun. Duma tokko duma nice kana jechuun totaalii qaamni keenya stress godhe dubartoonni deessuun deebee bakka itti deebee ijaaramu ta'uu danda'a kirseessi kan kanaatiin so kirseessi baay'ee waan hojjenneef kana fakkaata. Qaama ijaaruu irratti hundoofne qaama gaaffii sadii already masilii akkuma tettee qaamni over ta'een nama dhiba rakkoo fida lower taa'uunus huqqannanus dhukkubsuuta nu qabuu danda'a. Ittis qaamni keenya waan gadi bu'uuf ammas overiin nyaata tananis diyaabeetiin kiroonik diiziin garaagaraa kan akka dadhabbii qonnee ta'uu danda'a dhiibbaa dhiigaa ta'uu danda'a. Baay'een gaafa nuti beelii faatiin yookiin coomni nuti baay'ate nu qabuu danda'a jechuudha obesity. So gaafa qalannes immoo dhibbantaan dhukkuba qaamni keenya ittisu baay'ee waan gadi bu'uuf dhukkubaaf saaxilanna jechuudha. Dhukkubaaf saaxilamurraa amma immoo keessa nu agarsiisne qaama ijaaruu karaa salphaa ta'een maashinii jirutti fayyadamtanii maashinoota kakaasneen jira viidiyoo irra jiru isatti fayyadamne qaama ijaaruu kan dandeenyudha. Gaaffiin lamaffaan immoo dubartoonni qaama isaanii stretch godhe akkamitti akka bakka deebi'u elastic harkifame akkamitti bakka uumamatti deebi'ee bareedina isa uumamaa argachuu kan danda'u exercise amma kakaasneen arganee jedhee yaada. Amma gaa ofittummaa ta'a gara keessanitti dhufna. Haa ta'u danda'ama. Amma dhaabbattee ni ilaalaa dhaabbattee si ilaalaa. Soota kanis training gochuun deema jechuudha. Hin danda'amu. Furdina akka malee cooma iddoo barbaachisaa hin taanetti baatan yeroo isaan deemanii rakkoo fayyaa akka hin finnetti ilaalama. Garuu diina qaama keenyaa isa guddaadha kan inni ofirratti ijaararu. Sana akkamitti balleessuu dandeenya miilarraa jalqabnee borcii jedhama yeroo baay'ee garaan gara kan jechuudha. Beelii faatii dhiiraa baay'ee salphaadha. Inni jiinooli faatiin appil faat jedhama. Appil faatiin kun kan yeroo baay'ee uumamu dubartoota irratti naannoo kana. Naa baay'ee rakkisaadha inni. Kan dhiiraa inni kuni normaal beelii faatiin kun baay'ee salphaadha. Upper beelii lower beelii beelii faatiin as jiru kuni. Faatiin gaafa nu qabu persentiidhaan gaafa lallamu tootaal qaama keenya guutuu qaba. Gaafa garaas qabu gara qaama guutuu muluu deema amma qeensatti deema amma kanaatti deema amma fuula keessatti bira deema danda'a. So gaafa jiimii qabdu workootii amma sila kaasna kana hunduma gaafa hojjettu qaamni keetti faatii gubaa deema cooma gubaa deema. Kun immoo qaama ijaaruudhaaf most recommended dha. Chest yookiin qooma keenya chest jedhama. Ana amma hojjedhee isin agarsiisa. Akkamiin akka hojjetamu immoo yaa ogeessas waan ta'eef asuman qabadha. Kun amma kiiloo 60dha dabaluus hin dandeenya. So gaafa kana hojjedhu qooma kiyya yookiin laphee korratti masilii ajaa'iba boca ajaa'ibaa argachuu danda'a jechuudha. Naannoo kanaaf jechuudha. Eeyyan mooratti treeningii keetti hojjettee itti kana hojjechuu dandeessu. So inni kun immoo qooma keenya yookiin chest keenya amma kuma dalagaa argiteetta harka keenya isa duubaa kana triceps kan jedhamu kana ijaaruu danda'a. Lammaffaa immoo qooma keenya isa kana ijaaruu danda'a jechuudha. Ijaarsa maalirratti iyyuu gaafa amma fakkeenyaa fi naannoo kana qaama keenya naannoo kana gaafa hojjechiisnu sagaleen keenya banama. Walumaa galatti kanaa ol keenya fayya buleessa akka ta'u. Fayya buleessa already hargaan sun keenya fakkeenyaaf gaafa hojjechaa jiru harganaan jirani. Hafuura guddaa baasa. Cardiovascular endurance koo dhahannaan onnee kiyya ol ka'aa jira. Kana jechuun
onneen kee asirratti function godhaara. Fayyaa qabuma totally ispoortiin fayyaadha kan jennuuf kana. Namni maashinii qaama ijaaru tokko namni qaama bareedaa qabu osuma nyaata dhabeeyyuu waggaa guyyaa torbe tokko turuu danda'a namni qaama bareedaa qabu. Namni qaama furdaa qabu jechuudha. Dandamachuu danda'a beela dandamachuu danda'a jechuudha. So maal jechuu barbaade totally ispoortiin fayyaadha wellnessidha. Gara darbee immoo miidhagina fayyaadha miidhagina akkasuma protectividha lakki. Workoota isa dhumaa tokko rekommend isin godha garana jira. Pec deck fly jedhama. So namni hojjetu miila isaa banee sirriitti taa'a qoma isaa gara duraa dhiiba kana sirriitti qabata then harka isaa asirraa gara asitti gara gashaa qoma isaan dhiiba. Gite? Nice. 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 Gite? Amma gaafa hojjedhu qaamni koo stress godhaadha. So gaafa kana hojjennu qaamni keenya naannoo kana waa stretch yookiin waan harkifamuuf so dhiigni naannoo kana jiru gara san baay'atee waan deemuuf pumping system keessa gala jechuun sistema afuufamuu keessa gala. So dhangala'oon qaama kee keessa jiran hundumaayyuu gaafa gara bakka ana workotti godhaa jiru deemu. Kanaaf yeroo baay'ee namni ispoortii baay'ee galu harki gaafa qaamaanis hojjettu gubbanis hojjettu qaamni guutama miti dhangala'oon qaama keessa jiru gara waan deemaniif. So gaafa hojjedhu kana hin afuufama dhiigni dhufeen guutaa so stress godha. Fakkeenya biqiltuun bishaan gahaa argatu dafee guddata. Kanaafuu bakka ani ispoortiitti lagu dhiigni gara waan onneen gara san dhiiga waan erguuf qaamni kee dafee guddachuu danda'a jechuudha. Afurii karaa dheeraa miila muurii takalaamaa sadii afurii maaraatoonii kattaa muurii takalaamaa sadii afurii mirga goorii biitaa goorii. Sanumaadha keenyadha kuni maaliif nu fayyada? Maaliif hojiin faayidaan isaa kallattiidhaan cooma gubaa asii kaanee amma meetira 50 kana 40 kana deemnee dhufu. Lakkoofsi kuni meetirii isaadha jechuudha. Meetirii isaadha. Baay'ee xiqqaadha garuu amma meetirii 30-40 ta'a. Amma achiin baanee amma dhufnutti almost kaaloorii 70-60 gubuu hin dandeenya. So bataam humna ol kaaloorii gubaadha. Humna guddaa baasna isa kana dhiibuudhaaf. Already qaamni keenya ilaal akkana ta'ee dhiibna waan ta'eef ilaal. Jennee waan dhiibnuuf humna guddaa waan duraa gubnuuf coomas gubuu dandeenya. Qaamas ijaaruu dandeenya ciminas strength muscle fat loss sadanuyyuu bakka tokkotti kan qabatudha. Maqaan isaa slide push jedhamee waamama. So egaa wajjin amma dhiibna jalqabe. Dhiibuudhaaf akkasiin dhiibnu keessa galla. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagaya, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala, ispoortiin Mira harata kam. Sagame. Takalama sadi afuri kara dera mila muri. Takalama sadi afuri maratoni katta muri. Takalama sadi afuri mirga gori bita gor. Tama if o isa sosoha shafisa. Nasib jabesa irrite sentimsa. Oh. So, God. Hunda isaa jaalaa isa kana jiru. So, kun haa intensity meera. Qaama ijaartaa, cooma guddaa, cimina ijaartaa. Kana qabu osoo dalagdeeyyuu miilli keessa, qomni keessa hundumaa bakka tokkotti ijaarama jechuudha. Especially miila keenya irratti. Kana bukkee kuni. Dhiibbaa guddaa qaba. Saammoo jenna irratti kun bukkee. Waan biraadha. So, kana fakkaataa wanti hafe baay'eetu jira. Waan hafe baay'ee ispoortiin hin dhumu guyyaa tokkotti hin dhumu. Ispoortiin hin dhumu. Totaalii wanta baay'eetu hafetu jira garuu akka keessaaf illeeti bara persentii shaniif kaasnee shaniyyuu gahuu hin danda'u. So kanaafuu si deebiseera. Daawwattoonni keenya baratan jedhee yaada. Coach Roobaan egaa namoota baay'ee jaarsa seeraan alaa baay'ee sirreessaa jirtu. Akkuma kanallee ispoortiin immoo keessumaa gama fayyaatiin qooda bakka hin baamne maal jedhama seete dhukkubsatanii yaalamurra dursanii of eeggachuuni mala namni abshaalatti fayyadamudha. Kanaafiyyuu egaa namoonni ispoortii hojjetan disipiliinii warra ta'anidha warra naamusa gaarii qabanidha. Nama wajjin walii galteen isaanii dhibu akkuma kanallee fayyaa isaanii warra eeggatanidha waan ta'aniif ispoortiin hawaasa keenya keessatti kana caala aadaa ta'e tafufuu jennaan olis. Baay'ee namatti tola. Isinis dhuftanii akkaan dubbisuu fi
Akka walirraa baran kan gootan baay'ee isin galateeffannaa. Gaaffii keessaniif si ulfaadhaa. Tani waan hubattaniif. Atis egaa bifa baay'ee gaariitiin ispoortii jimnaastikii keessumaa kallattiidhaan fayyaa keenya wajjin hariiroo qaban nutti argisiisaa walteetta baay'ee ulfaadhu siin jenna. Jabaadhaatti fufaa nunis egaa akkuma kana jabaannee hawaasa keenya barsiisutti fufna. Isinis galatoomii atis tole. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin mana jimnaastikii keessatti argamutiin ispoortiin gama fayyaatiin faayidaa akkamii qaba bifa kamiin ispoortii hojjennee fayyaa keenya dursinee eeggachuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffachuutiin kan isin biraan qaqqabsiisnee qophiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata torban mata duree birootiin walitti deebina akka agastiyyoo nagaatti.